Yoo namni dhageettii qabu dandeettii qabu saba kanaaf yaadu ture waan akkanaa godhu jiraate namni sun abbaa garaati malee abbaa sabaatii miti jechuudha. Kutaa Oromoo tokko jibbitee wanni ati bilisoomsuu dandeessu hin jirtu jechuudha. Khadiir ammaas yoo badii qabaatees artistii Oromooti. Oromoo keessaa Arsiinis takka. Arsiinii dhufteen wajji hidhuu qabdi malee kophaa teenya nu qofaa hidhata wanni jedhamu hin jirtu. Gandummaa wanni jedhamu hin jirtu. Wanni torbaan kana isin dalagaa jirtan warri Khadiir arrabsitanilleen warri Khadiir faarsitanilleen guuz Khadiir sheeyxaantichaati. Abiyyi Ahmad Ali nama jedhamu. Baga gammaddan. Baga qabsoo Oromoorra ba'aa taatan. Warri faarsitus warri arrabsitu qabsoo Oromoorra ba'aa ta'u jirta jechuudha. Dhugaan si hima. Bu'aan takka ati gartee Khadiir arrabsitee Khadiir gootu hin jiru. Bu'aan takka Khadiir faarsitee Khadiirii gootu hin jiru. Sigale. Waa takka. Arra nuti daangaan keenya sarbamaa jira. Khadiir qabsaawaa Oromootiif hin jaami. Ani Oromoof hin qabsaawee jaami. Hay. Yeroo daangaan Oromoo sarbamu jiru. Yeroo haati Oromoo buqqa'u jirtu. Yeroo haati Oromoo boohaa jirtu. Yeroo intalti Oromoo gudeedamaa jirtu. Yeroo gartee dachii teeysan beenyaa maleen isin buqqisaa minaa maxxaa maal fiddan jee dikteetarri sheeyxaanni Oromoorra dhaadataa jirutti Oromoo diiguun Oromoorra bobbahuun qabsaawaa Oromooti moo sigale ka Oromoorra qabsaa'u if gaafachuun dirqamaa jechuudha. Namoonni gariin beeki si keessa seenee sirra qabsaawaa fakkaateeti. Sigale if eeggachuun barbaachisaa beekadhu. Yeroon ammaa maal barbaaddi? Jettee if xiinxaluu danda'uu qabda. Yeroon ammaa maalitti hajamti? Yoo dhugumaan Oromoo dhugaa taate. Yoo dhugumaan saba qulqulluu taate. Yeroon ammaa yuunititti amanti moo? Yeroon ammaa gartee unity is power kaniin gartee hayyoota keenya kana. Sigal gootowwan kana kaayyadhee unity is power jee dhufe kanatti hajamti moo? Divide addaan hiru sanitti hajamti atumtiif gaafadhu buleessu. Eega qabsaawaa Oromoo taate arra daangaa Oromiyaa kasarbamu moyyaalee kennamte dirre dhawaa kennamte cinaassan kennamte ani ilma Harargeetu jettaame cinaassanii kennamee bar Tulluu Guuledii kennamee bar sigal Baabbilee kennamee bar Bordoddee kennamee bar sigal Shawaa keessa gartee darraa gandoota 10 olii warra soddaatii kennamee bar. Wallagga keessa bar Beenishaanguliif dachiin kennamtee dhumtee bar. Gujii keessa akkasii bar. Ati dhuguma yoo qabsaawaa Oromoo taate arra yuunititti amantamoo an duraan aaraan qabaa waan narra fardii dhufe tanabii dhuftu ta'asaabaa ni hafti. Sigale tana biiruftu ta'asaabaa ni hafti tiyya tana bulfadheetiin jaawarirra aara qabaadhus boruuf itti deebi'aa sigale baale riiraa'e baale karayyuu baale duraaniin barreessee jira baatii 2 duraan barreesse baale ka gurguramte baale fi bishooftuun akka gurguramte baatii 2 duraan isinii hime wayin har'a isinii hime sigale so akkas jetteeti qabsaawaa wanni atirra qabsooyte sun eega Oromoo qabsooyte tokkoffaa sabni tokko kan saba ta'uun aadaa fi afaan fi seenaa fi daangaa fi yoo qabaateedha akkuma biyyaatti sigale eega daangaan kee sarbame sabni ati qabsooyteef sun eega daangaan isaarraa sarbame eega aadaan isaa tuffatamtee qeenxee jedhamtee aadaan Oromoo aadaa biyya diidu jettee piippiin kunu awwaluu abdii namicha harka dhiigaa gabbahee doofaan
gabbahee gaafiin Oromoo deebitee jirti jee akkasitti dhaadatu. Waa takka nurra na eeggatinaa jechuun sheexaantichi booyyee gaddabarsee booyyeen doofaa san miidiyaa irra gabbaasee beeku. Waa takka wanni isin nurra eeggattan hin jirtu. Afaan Oromoo afaan federaalaa taha. Daangaa Oromiyaa kabajamaa. Oromootu gartee faayidaa siyaasaa keessatti bifa isii madaaluun hirmaata. Bifa isii madaaluun diinagdee keessatti hirmaata jettanii wanni nurraa eeydan hin jirtu. Wanni nuti isinii qabnu tanaa. Isinii taatu ni fudhattan. Isinii tahuu baattu ni cafaqamtanii ni jee jira jechuudha. Sheexaantichi karaa awwaluu abdiitiin dabarsee jira jechuudha. Sa'aa gartee uummanni ati qabsooyteef akkana keessa jirutti kaatee gabbaatee yoo uummata dahirte durumaanuu wanni qabsoo dhayxeef ati sigale osoon saba injifachiisuun taane osoon saba mo'achiisuun taane sabni kun akka mo'annechi keessa teessee sabarra qabsaa'uuf hujii jaaqa sigale hujii jaaqa arra yeroo wal arrabsinu arra yeroo walirra duullu aniin ati gartu kun as taa'ee hayyoota keenya kadheen gadda wal arrabsuu ture kadheen gadda walirra viidiyoo waraabuu ture kadheen gadda wal saaxiluu ture abadan akkanaan hin injifattan jee alhamdulillahi rabbil aalamiin hayyoonni kun arra uummanninis viidiyoo tiyyatana dhageeffatee dhiibbaa godhe tokkummaa nu barbaachise jee uummanni dhiibbaa godhe arra hayyoonni sun nyaata afaan wal kaa'u jira biyya keessaa sabni gammadu jira osoo beela'u akkana wal nu ta'a jee imimmaan kana xuruurfachuu jira sa'aatanatti ati yoo dhuftee uummataan adda diiga jette sigale ati qabsaawaa miti dhugaa walitti sigale ani osoo jaawar gabbee deebii si kennees jaawariinis ati qabsaawaa mitiin jaan sigale sa'aatiin sa'aamma deebii walii kennanii miti obboleessoo sheekha sitti ergin sheeytitti sitti ergin qeensi sitti ergin yaa rabbii Muhammaditti amanii saba kanarraa dhaabbadhu jenne sigale nuti waan dhufu jiru garra tanaaf iyyina sigale joollee uumaan beeyne ta'ifiifuu gartee horii gurguree biyyaa bahe kana wali qabattee sigale hay ummata kana adda diiguun walirra bobbaasuun hay qiyaamaa wal kaa'uun maaliif barbaachise yeroo ammatti yoo saba kanarra qabsaa'u akka sabni kun tokkoomee gartee diina isaa kanatti hin fuulleeyfanne godhuu sigale maaliif Oromoon jabaattee walitti araaramtii yoo nama gubuu baatte maaliif yeroo kanaa keessatti sigale sa'aatii Oromoon arra bar waan sirraa bu'ee sigale sagalee dhagahama jettaa gajjettee fudhachuun qabdu bar cal jettee laal sadarkaa sanirra jirtii bar Oromoo sigale sadarkaa tokkummaan siga akka qaawni seennetti sigale nama wallolee anaatu anaa bakka isaa dhiifama si gaafataati jettee sa'aatii wal sossobattu jirtii bar Oromoo hay sigale sa'aatii namuma tokko dalagaa godhattu jirti isinoo warri kanaa jecha walit duulu haa arrabsu Khadiir namni inni kabajuun jirtu sheekotiin Harargee hunditti dhayte aktiivistiin Harargeetti dhaqe beekaan Harargeetti dadhabne sigale nama hundatti erganii sigale dadhabne saniifuu wanni gartee kanaa wajjiin yeroo teessan gubdanii if rakkiftanii jirtu Oromoon balloodha warri wal arrabsitanii nurraa chiiqaa meedaa jijjiirradha sigale istaadiyoon bakkatti taphattan jijjiirradha dhukkee walirraa kaasaa nuti warri saba kanaa qabsaawee sabni kun haamil kaawujee gartee daangaa saba kanaa sheexaanni gurguratee fixe kana deebisiisee Oromoof Oromiyaa abbummaa isii mirkaneessuu qabsaa'us itti fufnaa jechuudha itti fufnaa jechuudha garuu maqaa sabaa dhawattanii waliin arrabsina arsilleen isi warra Khadiir arrabsuun erganne Harargelleen Khadiir isinitti hin erganne dhume dubbiin isin hundi firraa wal dhorka isin hundi firraa wal dhorka mirga keessan
Sigale abo jaarsa dullacha afaan cumaa tokko kamarroon feenee dhufee beedha. Jaarsa nagarta har'a waan na duuba jira. Jaarsa dullacha afaan cumaa tokko gartanii makiinaa keessa taa'ee afaan barnu tokko. Santu dhufee saniif hin garsiise waan na duuba jira. So saniifuu awwanniin isiniin jiru wanniin isin kadhadhu isin yoo sabaa qabsaa'uu barbaaddan tiima Arsiis maqaan dhawatina Harargees maqaan dhawatina warri wal arrabsu sa'aatii ammatti namni Harargee maqaa dhawatee bineensa kana deeggaru bar Harargee ijoolleen barattuun injiinaroonni doktoroonni ijoolleen bar barumsa qabdu ta siyaasaa tana bar xafaaxaftee yaatuun sigale ta siyaasaa tana xafaaxaftee yaatuun bar hujirraa ari'amtee arra tuumboolee Mikaa'el keessa yaa'u jirti ijoolleen Harargee injiinaroonni bebbeekamoon warri siyaasaa tana beera fuudhanii laga sigale beera sa'aa fedhan gad deebisanii fedhan ol deebisanii ka fedhan godhan kan kana fuudhanii aangorran naqatanii tana hogguma gartee barbaadan qofa yaammatanii jechuudha. Mee gaafiin isin gaafadha. Isin warra beera kanaatu dubbatu. Mee caaltuu isaanii itti gaafatamtuu ministeera magaalaa Itoophiyaati. Mee takkaa isii koriidarii tokko eebbiftu naa himime gartanii bakka koriidarii qaallichiifiif dhaabbata. Yoo akka tasaa ta'e qaallitti arba Adaanech jedhamtu sana fudhatee dhaqa. Namni aangoon qabu qaallichuma kana malee aangoo namni tokko qabu. Hoggi namni isiniin jiru waan keessa beenurraa isinii haasa'u jira. Waan keessa beenurraa dubbachaa jirra jechuudha. Namni mee caaltuma isaanii fudhadhu. Mee isii takkaa magaalaa keessaa daandii eebbiftu garte itti gaafatamtuu magaalaa isii bar. Ministeerri magaalaa isii bar. Bakka tolte isii itti gaafatamaa bar. Bakka tolte isii itti faarfamaa bar. Bakka badde isii itti gaafatamaa bar. Mee takkaa naa himaa obboleeyyan kiyya yoo na jala dabarte suuraa naa erga. Isii dhaabbattee koriidarii tokko eebbiftu. Isii dhaabbattee ispaaltii tokko eebbiftu. Hinjeru maqaafichi tattaamarti isii qofaami guutuun nama. Itti aanaa abiyyirraa eegalee hanga abbaa gandatti wangeela namichaa keessa ta'an yoo namichi sagadaa jeeni sagadan yoo namichi iyyaa jeeni iyyan. Waa takkan jiran wangeela ani isinii himeetiin jira itoo jaawarilleen isinii barreessee bar anduriin isinii himuu ture. Biyya akka gartee hiisha keessa kaayyatee fedhunii gurgura fedhu akka fedhe godhaa biyya bakka hiisha keessa kaayyatee jiraa je heeraa fi seera wanni jedhamu jirtu. Sigale. So osoo kana gartu osoo dirra dhawaa waan keessa jiru gartu osoon daangaa baha Oromiyaarraa akkaataatti saamamuu jiru gartu. Sigale. Namachi keessaa qabna nama wanni qabnuuf biyya kanuu gurguruufi. Moo akka biyya nu eeysisuuf faayidaa teenya akka soomalee kennuufi moo faayidaa nuti gartee dhabne sana akka nu argamsiisuuf mee naa himaame sigale mee isinumtiif gaafadhaame sigale wadalloota gurguddaa kana wali qabatee sigale fedhu kana yaabbata qaallichi quufarra jira. Miskiina rabbiin keessaa ol darbe miskiinni quufe rabbiin abooja. Nama kana akka namatti hin lakkaa'u. Hayyuun tokko dhaabbadhu yoo jeen mana hidhaan naqa akkuma taayyee kana. Beekaan tokko dhaabbadhu yoo jeen ni arrabsa. Takkaa biyya ari'a. Gaangistara gurguddaa kana waliin qabate gaangistara kanaa wajji biyya balleessaa jira. Yeroo ammatti yeroo tokkummaa Oromoo waliif fidanii moo yeroo tokkummaa Oromoo adda diigan. Mee yeroo tokkummaa Oromoo waliif fidanii moo yeroo tokkummaa Oromoo adda diigan mee naa yoo dhugumaan Oromoo dhugaa san nama Oromoof yaadu taate. Arra Oromiyaan
Booranaan irraa fottoyte, Gujiin irraa fottoyte, Wallaggaan irraa fottoyte, daangaaleen Oromiyaa hundi Harargeen fottoyte, wali suntuurtee hangana deebisuu deemaa jechuudha Oromiyaa. Soomaleen gartee kaayyoo hawaashii fi hanga hawaashii jettu san boonteen mirkaneeffachaa jirti.